qophiilee garaagaraa bashannana diraamaalee walaloo akkasuma oduulee dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo qopheessee isinii dhiyeessuudhaaf qophii xumuratee jira. Qophiilee isaa keessaa inni ijoo fi jabaan ergaa gaarii guddaa qabu sona Oromiyaa kan jedhu walaloo kutaalee Oromiyaa keessa naannee wal duraa duubaan isiniif qindeessee dhufuudhaaf qophii xumuratee jira. Maarree wanni isinirraa eegamu yoo jiraate walalicha hordoftanii ergaa isaa fudhachuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif viidiyoon yookaan walalichi yoo isinitti tole share, like, subscribe akka gootan asumaan dhaamsa isiniif dabarsa. Kabajamtoota ilmaan Oromoo, muxawwaan eessaas bahee waa'ee walaloo Oromiyaa dubbatuudhaaf yookaan waan Oromoo dubbatuudhaaf maaltu isin kakaase yoo jettanii kan gaafatan ta'e madaan Oromoota keenyarra yookaan ilmaan lammii xiyyaarra ga'u narra ga'ee jira waan ta'eef isin gudeedamtu inni ajjeefamu, inni hidhamu, inni tumamu, inni saamamu haadhaaf abbaa koo waan ta'aniif kanarraa ka'uudhaan walaloo wal duraa duubaan ilmaan Oromoof dhaamsa akkasuma bu'aa qabdu hojjechuudhaaf qophii xumuradhee jira. Kutaa jalqabaa maaliin akka dhufu achumarratti eedan qophiin ammaaf isinii dhiyeessu sona Oromiyaa biyya tiyya, Oromiyaa biyya gootaa, Oromiyaa biyya hayyoota, Oromiyaa biyya waaqa guutuu, biyya jaarraa abbaa gadaa, biyya baarotumsa, biyya nadhii gammadaa, biyya Taaddasaa Birruu, biyya Hayilee Fiidaa, Oliiqaa Dingiriif, Maammoo Muzammilfaa isaannan kana keessa deemee isiniif qopheessuudhaaf waadaa asumaan isinii seena. Viidiyoo kan namni agartan share, like, subscribe gochuun abbaa bariisaatuuf gargaaruu